Harka fuuni akka moltan kabajamtootaa fi hordoftoota GMN oduu isinitti himnaa oduu galgala kanaaf qabannee kan isinitti himuu ani Lammisreeti. Naannoo Amaaraa godina Gojjam Bahaatti guyyaa kaleessaa barsiisonni lama haala suukanneessaa ta'een ajjeefamuu waajjirri kominikeeshinii godinichaa beeksise. Naannoo Amaaraa godina Gojjam Bahaa aanaa Sinaan magaalaa Roobaa Gabayaa jedhamtu keessatti barsiisonni lama haala suukanneessaa ta'een hidhattoota faanootiin kan ajjeefamanii fi barsiisonni ajjeefaman kunneen sababa mana barnootaa keessatti barnoota maaliif jalqabsiistu jedhuun kan ajjeefaman ta'uu bulchiinsi godinichaa ifoomseeti jira. Barsiisonni ajjeefaman kunneen Barsaa Geetaawun Hundaalaa Animaa'uu fi Atti Nukutu Hunanyaa'u yoo ta'an barsiisota mana barumsaa sadarkaa lammeessaa Roobaa Gabayaa keessaa barsiisaa turanii fi bara barnootaa 2017tti barnoonni jalqabuu hordofuudhaan mana barnootaa isaanii keessatti barattoota barnoota jalqabsuuf jecha hidhattoonni faanoo kan naannichatti tasgabbiin akka bu'u hin barbaanne barsiisota kanneen mana barnootaa keessatti maaliif barnoota jalqabsiiftan sababa jedhuun haala suukanneessaa ta'een barsiisota kanatti rasaasa dhukkaasuudhaan ajjeesu waajjirri kominikeeshinii godinichaa ibseeti jira. Godina Harargee dhiyaa aanaa gammachiisitti caaseeffamni harawni diriiree qixa sirriitiin akka lafa qabatuuf deeggarsi barbaachisu taasisuu bulchiinsi aanaa beeksiseeti jira. Caaseeffamaa bulchiinsaa gandaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin diriire akka aanaa keenyatti qixa sirriitiin yeroo gabaabaa keessatti lafa qabsiisuuf deeggarsa barbaachisu hunda gama bulchiinsa aanaa keenyaatiin godhaatii jirra kajaan bulchaan aanaa gammachiisoo obbo Nagaash Tolosa. Caaseeffama gandaa haarawaa ijaarameef deeggarsi meeshaalee kennamaa jiraachuu fi deeggarsi kennamu kunis bulchiinsi gandaa karaa bu'uuraalee jireenyaatii fi misoomaatiinis kan isaan jajjabeessu ta'uu himuudhaan deeggarsi karaa bulchiinsa aanaa isaaniitiin taasifamu kun gandoota baadiyyaa 37 aanichi qabuu fi bulchiinsa magaalaa 3 Qunnee, Dingatee fi magaalaa Dagaagaa biraas kan dhaqqabu ta'uu beeksiseeti jira. Hanga ammaatti gandoota muraasa biratti deeggarsi meeshaalee akka ciisichaa, uffannaa halkanii, meeshaalee waajjiraalee akkasumas haaromsii waajjiraalee gandaa taasifamaa jiraachuu himuudhaan aanaa gammachiis aanaa misoomaa fi ijaarsa gandaa cimaa egeree jiraattota aanichaatii fi saba keenyaatiif ta'u ijaaruu keessatti adda duree ta'uufis hojjechaa jiraachuu ibsaniiti jiran. Ayyaanni saba Walaayitaa biratti beekamu Gifaataan gaafa fulbaana 12 bara 2017 kabajamuuf qophiin xumuramuu biiroon aadaa fi turizimii uummattootaa fi saboota kibba Itoophiyaa beeksise. Ayyaanni simannaa bara haarawaatiif kabajamu ayyaanni Gifaataa dilbata dhufu kabajamu milkeessuudhaaf qophii taasisaa jiraachuu biiroon aadaa fi turizimii naannoo kibba Itoophiyaa beeksisuudhaan fiigichi ayyaana kana beeksisuu irratti fuulleeffates bakka kabaja ayyaana kana magaalaa Walaayitaa Sooddootti kan gaggeeffamu ta'ullee himaniiti jiran. Ayyaanni Gifaataa aadaa, seenaa fi duudhaalee hawaasichaa bal'inaan kan irratti mul'atanii fi ayyaanicha irratti aanga'ootaa fi keessummoonni hedduun kan irratti argaman yoo ta'u sirna kabaja ayyaanichaatiis bifa miidhagaa ta'een kan gaggeeffamu ta'us ni eegama jedhameeti jira. Ayyaanni Gifaataa Itoophiyaa keessatti akkuma ayyaanota seensaa biraatti simannaa bara haarawaatiif kabajaman akka ayyaana Irreechaa, Fichee Cambalaalaa, Daamaayilee, Masqalaa fi Damaaraa fa'a ayyaanota biraa keessaa uummata Walaayitaa biratti kabajamuu fi jaalatamu ta'ullee kaafameeti jira. Turkiin aanga'oota Somaaliyaa fi Itoophiyaa adda addatti akka mariisuuf deemtu ibsiteeti jirti. Wallabdee Itoophiyaa fi Somaaliyaa ilaalchisee marii nageenyaa Somaaliyaa fi Itoophiyaatiif jaarsummaa tan seente Turkiin biyyoota lameenuu kophaa kophaatti mariisuuf jaameeti jira. Biyyoonni lameen Itoophiyaa fi Soomaaliyaan waliigaltee karra galaanaa Itoophiyaa fi Somaalilaand gidduutti mallatteeffameen erga hariiroon isaanii booree kaasee marii nageenyaa biyyoota lameeniitiif jaarsummaan biyya Turkiitti ministeeronni haajaa alaa Itoophiyaa fi Soomaaliyaa Ankaaraatti yeroo lama erga mari'ataniin booda waliigaltee malee marii isaanii xumuruudhaan marii marsaa sadaffaatti beellama qabatan. Biyyoonni lameen marii marsaa lamaatiin osoo wal hin galiin marsaa sadaffaatti beellama qabatan kunneen marii marsaa sadaffaatti osoo hin cehin dura aanga'oota biyyoota lameenii kophaa kophaatti yaamtee mariisuuf karoora qabaachuu biyyi manguddummaa biyyoota kanneenii taate Turkiin ibsiteeti jirti. Mariin marsaa sadaffaa gaafa fulbaana 16 bara 2024tti beellamamee tures sababa yaa'ii dhaabbata mootummoota gamtoomaniitii wajjin walirra dhufeef yeroo biraatti dabruu kan himu ministeerri dhimma alaa Turkii Hakan Fidan mariiwwan marsaa lamaan irratti barnoota argachuu himuudhaan gareen lamaanuu ifaan ifatti qixa sirriitti waan hin mari'atiniif akkuma duraanii san asitti isaan fiduu dura aanga'oota biyyoota lameenii kophaa kophaatti bilcheessine eegasii ammoo walitti finnee mariisuuf karoorsine jechuudhaanis beeksiseetii jira. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota GMN oduun galgala kanaaf qabannee dhiyaannee kan hangammaatti caqasaa turtanii qophiilee GMN hafaa wajjin turtii gaarii isiniin jenna.